Itoophiyaatti achi makameen achitti middoorana asmara keessa waggaa hedduu ergan tajaajilee booda sana booda qabsoo ummata Oromootiifis xinnoo tajaajilee ergan ka'ee booda qaaro dhabummaan hojii hojjechuu rakkan inni mandaangessin akka addunyaatti qaaro dhabeeyyiin hojjetanii of jijjiiruura darbee akka isaan saba jijjiiranii biyya jijjiiran wanta akka kanarra dhibbatti otoo hin taane iyyuu jiraachuun barbaada ammayyuu kan uummanni Oromoo martuu kana dhaga'uu qabu. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenya guyyaa irraa kana sagantaa addaa isiniif qabadhee dhiyaatee jira. Sagantaa irratti keessummaa addaa keessummaa kabajaa isiniif qabadhee dhufee jira. An kichuu keessan Biiniyaam Imaanaati. Sagantaa addaa kanarratti qophii nu waliif jedhu irratti marsaa jalqabaatiif keessummaa kan hin affeerre kun eenyudha laata? Gara keessummaa kootitti walaana darba. Ayyee guyyaa irraa kana keessummaa kabajaa kootaati gara kanatti gara barii piicheriitti argamu keetiif guddaanis galateeffadha. Maqaan keenyudha eenyuun ture eessarraa dhufte? Jalqabaanis iddoo kanarratti sagantaa kanarratti nawaamu keessaniif kabaja guddaan qophii kanaaf qaba. Maqaan kan koo Fiqaaduu Uumaa jedhama. Ajajaa Quraanii Fiqaaduu Uumaa ejjetaan jedhama. Guyyaa irratti sagantaa kanarratti argamu koo dabalee ammas irra deebi'ee sagantaa guddaa sagantaa bareedaa kanarratti nawaamtanii na kabajanii irratti na hirmaachisuu keessaniif jaalala guddaadhaaf kabaja guddaan isiniif qaba. Ayyee Fiqee baay'eenis galateeffadha. Ajajaa 10 Fiqee waliin turtii nu qabnu akka itti fufetti jira. Kabajamtoota daawwattoota koo guyyaa irraa kana Fiqaaduun eessarraa dhufee eessatti dhalatee eessa jiraata kan jedhu waliin itti hafu. Baay'ee gaarii. Eddanii itti dhaladhee naannoo Gommaa aanaa Gommaa ganda Qottaa kan jedhamtu keessatti dhaladheetuma achi jiraadhu. Sana booda gara waraana ga'eessa ergan ta'e booda gara waraana Itoophiyaatti achi makameen achitti middoorana asmara keessa waggaa hedduu ergan tajaajilee booda dargiin bittinnoofnaan gara naannoo kootitti deebi'een otuman jiraadhu. Sana booda qabsoo ummata Oromootiifis xinnoo tajaajilee ergan ka'ee booda ammas gara naannootti deebi'ee bara 1990 xumura irratti warreen ogummaa qabdan jedhanii nu waamaniinaan ammoo gara waraanaatti makameetan amma bara 1993tti tajaajila waraana Itoophiyaa keessa ture. Yeroo sana keessatti wanti nu mudatan baay'eedha. Isa yeroo biraatti deebina. Har'a fi sagantaa kana haala kanaan amma 1993tti tajaajilee ture jechuudha. Okay, sagantaa waraanaa Itoophiyaa keessatti turtii yeroo dheeraa keessa turte keessatti mudannoo addaa kan si mudate qabda? Mudannoo addaa kan nu mudate bar tokko kan baay'ee nama gaddisiisuu fi baay'ee amma har'aayyuu gufuunatti ta'ee jiru olaantummaa saba tokkoo kan jedhu warreen taayitaa qaban walga'ii qabna turre. Anis immoo ajajaa 10 gatiin ta'ennaan walga'ii sanarran ture. Olaantummaa saba tokkoo irratti gaafii gaafadheennaan dhiibbaa guddaan irratti hojjetamaa ture. Sanuma kan biraa wanti narra ga'een jiru kun immoo waa guddaan irraan ga'ee ture. Amma har'aayyuu akkan wanta tokko argatiin namicha waggaa dheeraa tajaajiledha. Wanta tokko akka argatiin kan na godhe gaafii kana gaafachuu gootiidha. Sababa yeroo sana gaafii kana gaafatteef amma har'aatti dhiibbaan irratti gaggeeffamaa jiraadha kan jechaa jirtu. Eeyyan yeroo sana wayyaaniin yeroo nama gaggeessitu achi waraana keessa yeroo si gaggeessitu xalayaa jalaan si faana dura gashitti gara ganda keetiitti. Sanaa booda iccitiidhaan akka gargaarsi tokko siin godhamu akka lafti siin kennamu akka manni siin kennamne si gooti. Sanarratti dabalamee jaamummaan jira. Dhiibbaa guddaan irra ga'a. Ani namni taalentii qabudha. Taalentii hootiin illee farankaa lama akkan arganne na godhameen dhiisee naannoo koo gadhiisee amma irratti naannoo sabbataa irratti jira. Yeroo ammaa kana naannoo magaalaa sabbataa jiraatta. Guyyaa ta'e wayi tokko si argeen ture. Ispiikerii wayi baattee deemtaan ispiikerii guddaa jechaadha.
Innaa siyaasofsiisuuf yeroo arganne ture sa'aatii sana looterii wayii qotta turte. Mee Fiqaaduun yeroo ammaa kana magaalaa Sabbataa keessa jireenya akkamiitiin jiraata? Akkuma beekamu haalli biyya kanaa baay'ee ulfaata. Jireenya akkamii keessa jirta? Jireenya akkamii jiraachaa jirta? Baay'ee gaariidha gaafiin keessan kun. Maaliif jennaan lootorii bu'aarraa argadhee miti. Kennan qabaa. Kenna beeksisa hojjechuun qabaa. Beeksisa oomishas ta'u wanta adda addaa beeksisuu irratti kenna guddaan qaba. Kan naa wajjin dulloome jechuudha. Otoo hin baasin. Fedhiin kan koo isa gatii ta'e jennaan lootorii kana jalaan sagalee kan kollee yoo nam dhagee gaaf tokko biddeen ittiin argate jechuudha malee lootoriin sunis na fayyadee miti. Waaw yaada baay'ee namatti toluu fi ogummaa ajaa'ibaallee ni qabdaanii akkuma dhagaa jirru hordoftoota keenya. Namni kun qaroo dhabeeyyiidha akkuma beekamu kunoo akkuma argitanii kanaan deemaanii garuu ogummaa addaa fi ogummaa ajaa'ibaa qabaanii ogummaa isaa kanaanii hammam beekamtii qabaa hammam walitti fufiinsaan hojjechuuf fedha qaba kan jedhu immoo waliin adaawwan. Ogummaan kan koo ogummaa hedduurratti dirgiti yookiin immoo kan dhuunfaa irratti baay'ee hojjedheera. Barreeffama qaba gaawonii kan koo irratti maal jedhama? Taa'uurra siquu wayyaa kadhaarra hojii wayyaadha. Warraa kana jedhee yeroo ammaa irratti qaaroo dhabummaan hojii hojjechuurraa akka inni nama hin daangessine akka addunyaatti qaroo dhabeeyyiin hojjetanii of jijjiiruurra darbee akka isaan saba jijjiiranii biyya jijjiiran. Wanta akka kanarra dhibbatti otoo hin taane iyyuu qaroo dhabeeyyiin hedduu muraasni yeroo ammaa irratti hojii irratti amananii of jijjiiruurra darbanii biyya jijjiiraa jiru. Kanarraa ka'ee anis gaaf tokko yoon hojjedhee of jijjiiruurra darbee saba koo yeroo ammaa irratti rakkachaa jiru waraanaan buqqa'aa jiru saba nama gaddisiisaa jiru kanallee otoo hin danda'e hojjedhee saba koo gargaare kan jedhu fedhii gatiin qabu jennaan taa'uurra siquu wayyaa kadhaarra hojii wayyaa kan jedhu barreeffadheen hojii hojjechaa jira. Waaw yaada baay'ee namatti toludha. Taa'uurra siquu wayyaa kadhaarra hojii wayyaa kan jedhu yaada ajaa'ibaallee yaada mammaatti kiriitta hin beeknedha. Baay'ee namatti tola. Yeroo ammaa kanatti magaalaa Sabbataa keessa mana dhuunfaatii keessa jiraattamoo akkami jireenya hawaasummaatu uummataa wajjin jiraattu? Bara ani tureera magaalaa Sabbataa keessa waggaa 14 ta'eera. Garuu mana kiraa keessa yeroon argadhu kaffalee yeroon abunarratti wuzifii ta'een achi fira koo rakkiseen fira kan koordaa fuudhee kaffalaa toon jedhu koronaan dhufe. Koronaan dhufee iddootti kufu dhabeen dhaaba taaksii barandaatti gale. Yoo barandaatti galuu manneen dhaaba taaksii afaan bananii konteenaroonni taa'u duduwwaa. Barandaatti yeroo galtee jechuudha. Dhaqee jennaan wanta dhoskaan qabnedha. Kantiibaa bira dhaqee ittaantu kantiibaan argadhee mucaa Jimmaa tokko. Ittaantu magaalaa Sabbataa? Maqaa isheen harkaa badaa. Ammas baay'een galateeffadha addee dhaqxatti waan ishee haa mijeessu isheedhaaf haa mijatu haa guddatu guddinni isheedhaaf haa laatu ani qofa otoo hin ta'in namooti yeroo sana rakkinaan achi dhaqne biiroo sana dhaqne maraafuu birrii 200 dhaqaatti bisaan nyaadha. Rakkina keessan immoo himadhaan attee nu gaafattee nu kabajjee ol kaatee taa'umsisee irraa birrii 200 naa laattee ganda duwwaa tokkotti immoo sii bilbilaa beenuu naan jette. Sa'aatii sanatti birrii 200 sii laatte. Misaadhaaf ittiin nyaadhuuti. Waa'ee manaa immoo ganda duwwaa tokko dhaqee naan jette. Yeroo koronaa yaadachuu dandeessu barasaa ganda duwwaa tokko dura taa'aa kan ture maqaa isaa dha'uun barbaadu. Itti bilbiltee naan dhaqee naan amma eessa jirtaa naan jedhe. Barandaa injiraan jedhe ani qaroo dhabeeyyiidha. Barandaa buluun ani qofa otoo hin ta'in nama kan ta'e kantu barandaa buliin iddoo tokko ga'ee hin jiru. Garuu qaroo dhabeeyyiitti immoo hin jabaataa jedheen jennaan achuma turii amma mana argannutti mana hin qabnu naan jedheeti na gaggeesse haala jabaadhaan. Baay'ee nama gaddisiisa. Gaddeen deebi'ee mana banaa sana argadheetti gale. Ofuma kootii harka kootii. Sabbataadhaa. Ittuman seene manichuma sabanaa sana argadhee dhaaba taaksii. Dhaaba taaksiitiitu barandaa jiraattu mana banaa argatteetti seene. Itti seenee kontiinariidha 2-3 ishee beeku xiqqoodha. Kontiinarii baay'ee xiqqoo? Xiqqoodha. Ulebba 2-1 jechuun baay'ee 2-3 baay'ee xiqqaadha jechuudha. Cinaacha kee duwwaa kan cinaachuma qofaadha kan geessu
sana booda dhufanii natti yaa'anii warri gandaa uleedhaan reebbitis yaadanii warra na cina turanii ijoollee tumanii keessaa yaasan yaani nan dide hin ba'u jedheetti cufadhe alhamdulillah amma yeroo maalitti isa keessa hin jira. Sa'aatii ammaa kanallee achi jiraachaa jirta jechuudha. Keessa hin jira. Natti toleef miti. Mana fincaaniiti. Fincaanillee siree. Cina isaa mana fincaanii jira. Fincaanillee siree koo jala yaa'a ammarratti. Ani namicha waggaa dheeraa qabsaa'edha. Akkam bulte namnaan jiru hin jiru. Gargaarsi tokko dhufe kunoo dhufeera jedhee kan natti hin jiru. Anis kadhaashee jaalladhu taa'urra siquu wayyaa dheera kaa. Kanaafuu satisfaayin nan godhu. Wanti gargaarsaan dhufu. Taalentii maqabduun jiraachuu barbaada. Taalentii qabuun jiraachuu barbaada. Ammayyuu kan uummanni Oromoo martuu kana dhaga'u qabu warreen beeksisarratti na hojjechiifachuu barbaadan daldala addaa irratti oomisha koo naafa beeksifamu warreen jechuu barbaadan karaa kanaan na deeggaruun ala deeggarsa karaa biraan barbaadu. Na hojjechiisu hojjedhee nyaachuun barbaadan. Ofirra darbee saba koo yeroo maarratti rakkachaa jiru sagalee kootiin birrii argadhee uummata koo deeggaruun barbaada. Kanaafanidha taa'urra siquu wayyaa kadhaarra hojii wayyaa kan jedhe. Taa'urra siquu wayyaa kadhaarra hojii wayyaa kan jette kanaafidha. Kabajamtoota hordoftoota koo guyyaarraa kana wanti gurra kootti dhagaa jiru baay'ee kan nama yaaddessuuf kan nama gaddisiisudha. Argaa jirtu akkuma beekamu nama qaroo dhabeeyyiidha. Baarandaarraa gara kontiinerii xinnoo Oromiffaan illee badaa namaan galooni ulet ba'anii isa jedhanitti gaafa siqamu bultii cinaachaati isayyuu mana fincaanii bukkeedha. Mana fincaanii cinan jiraadha jechaa jira. Haala kanaan qaroo dhabeeyyii ta'e haala kanaan bakkee jiraachuun isaa haala baay'ee nama yaaddessuuf nama suukanneessudha. Maarree akkuma argaa jirtan kallattii kamiin haala kamiin gara hojii keessaniitti gara beeksisaatti haalota tokko tokkoon nama kana cina dhaabachuun nurraa barbaachisa. Kanaaf mee fiqqee akkami mee ogummaatti qabdu? Jalqabarra uummata sabbataa keessaa warri daldalu xiqqoo haa taatu xinnoo isaa taatu anaaf guddaadha. Beeksisa kottu hojjedhu kanaan si deeggaruurra tola si kennuurra kan hojjedhu warreen akka farniicharii haayilaaf jedhaman warreen akka garaajii obbo Tashoomen warreen akka mana baayisikilii yaasiin warreen akka abinnet baaltinaa warreen kanaa fi warreen hafan warreen beeksisa kana hojjechiifaniif isaan kanadha akkan murtaaroo bitadhuuf akkan nama ta'ee mul'adhuuf kan haati kaatu malee warreen kana jalqaba isaanii kabajaa ani taalentii kun jaalla baay'ee tola duwwaa hojjedheen satisfaayin ta'a malee barbaada maaliif jennaani kun naa wajjin dulloome kaleessa biyyaaf otoo hin jedhu haadha kootii jettiidha haadha kootii bar tokko haadha koof jedha bar tokko biyya kooftuu hin jedhuun toon taalentii koof keessaan baasiin galfaana dulloome. But yeroon immoo gara magaalaatti dhufu yeroon immoo miidiyaa adda addaa ilaalu miidiyaa adda addaa irraa dhaggeeffadhu taalentii kan koo dadammaqaa dhufte yeroo dadammaqaa dhuftutti kaleessa hin yaadda diraamaa do'iis wanta nan hojjechuu nan danda'a. Garuu sunis na kaana afaan namatti help na godhu dhabe nan mana gargaarjabaa kootu kana gara jennaan amma iyyuu ani cimoodha. Nan cimoodha malee waggaa dheeraa tajaajiluu nan danda'a taalentiin koo keessatti dulloome malee. Anu akka dargaggoota tokkootti do'ee addaas diraamaa addaas beeksisa addaas perfeektiidhaan karaa kanaatiin wanta qaanuu hin jiru nan hojjedha uummanni kun afaan jiraadhaan immoo kottu kanaan nu hojjedhu kanaan of deeggare tola naa kennuurra yookiin duwwaa akka xiqqoo naan si deeggare jechuurra kottu kana nu beeksise uummata jedhu barbaada walitti immoo daddabarsitanii miidiyaa amma yeroo ammaa kanarratti walitti dabarsu kanaan dura dabarsee hin ture ani. Walitti dabarsuu dida uummanni. Kana warreen dhageessan marti keessanuu miidiyaa kanas yookiin sagantaa kanas galateeffachaa ani baay'ee galateeffadha. Eenyuyyuu miidiyooliin gurguddaan warra akkas maqaa isaaniidhaa warreen akkas seefuufaan ta'uun jedhan itti ergee warreen kaaniif yeroo gatiin Oromiffaan erge qofaaf jennaan bilook na godhe. warreen naagadii keessummeeffamanii turan. Seefuu baatti arginan sababii Oromiffaa dubbattuun bilooksi godhe. Telegiraamiin jira. Garuu kanarraa ka'ee miidiyaa kana baay'een galateeffadhaa irratti akkasitti na dhiyeessee hawaa habuusuus hin buusinis kanarratti dhiyaachuu kootiif
akka waan itan laala miidiyaa kana sagantaa kanallee abbaa sagantaa kanaas waan ni hagdusu itan ayyee fiqee ogummaa addaaf dandeettii addaa akka qabduuti kan nutti himaa jirtu ogummaa beeksisaatii fi ogummaa oduu dhiyeessuullee baay'ee ogummaa addaati kan itti qabdu guyyaa gaafa sabbataa keessatti si argee yaadata yoo ta'e speakerii baattee sabbataa keessatti beeksisa addaa hojjetaa deemtaanii boddu libsii wayii beeksisaa kan itti deemtuudha. Innaa sa'aatii sanarraa kaasee sagaleetti qabdu haaktiitti gootullee baay'ee namatti tola. Dhugaa dubbachuuf ogummaa addaa qabda. Akkuma kana guyyaarraa kana tumsa barii fiichariidhaaf dibaabee miidiyaan godhanii iddoo kanatti si affeeraniin maal jechuun ni barbaadde? Lamaan isaaniitiif iyyuu galatoomaa kaleessa warreen achi nagatamee ture ana akkanii barbaadanii achi ruuqa sana keessaa na buutanii beekanaan geessanii nagaafachuu keessaniif warreen suuraan deeggartanis warreen sagaleedhaan deeggartanii yeroo kan irratti na tajaajilaa jirtan yookiin immoo uummanni Oromoo kan dhaga'ee kan irratti barumsas argachaa beekumsas argachuu jedhu maraan warreen kana akkanaa eebbisanuuf warreen suuraa kana warreen sagalee kana qindeessanii amma yeroo marratti uummata Oromoo akka inni gurra godhaniif kabaja guddaa qaba. Kanaaf fiqee waan inni irraanfadhee fi dagadhee irra darbuun barbaade tokkotu jira. Fiqeen afaanota sadii perfektii ta'ee danda'anaan jedhanii jiru. Kan inni odeeffadhe keessaa jechuudha. Mee afaanota sadan dandeessu keessaa sadansaa tokko akka Oromiffatee nan beekan warri lama warra kan. Egaa akkuma amma jette hangaftiif hangafti kan mormamne afaan Oromooti. Hangaftiif hangafti. Yookiin immoo kan mormamuus hin dandeenye. Eenyuyyuu mormuu kan dandeenye. Qooqa gosa guddaa namni mormuudhaan eenyu baasaaree kan itti dhaladhee maatiin koo ittiin na guddisedha. Qooqa kooti, qooqa Oromooti, Oromiffaati. Lamaffaan immoo Amaariffaa. Sadaffaan immoo Tigriffaa. Afaan Tigriffaallee dandeessaa jechuudha. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenya guyyaarraa kan akkuma beekamu fiqee waliin haasaa gabaabaa godheen jira. Fiqeen kunoo afaan sadansaatiin beeksisa addaa isin hojjechuun danda'a isiniin jechaa jira. Kanaaf afaan Amaariffaatiin illee afaan Tigriffaatiin afaan hangafaa afaan Oromootiin illee beeksisa keessan caalbaasii keessan beeksifachuu warri barbaadan kottaa. Bakki argama fiqee magaalaa Sabbataati. Magaalaa Sabbataa yoo dhuftan fiqee argachuu dandeessu. Akkasuma immoo lakkoofsa bilbilaa gara toora yuutuubii keenyaatiin lakkoofsa bilbilaa fiqee argachuu dandeessu. Fiqee irra darbuu kan hin barbaanne wanta tokkotu jira. Waa'ee dibaabee miidiyaa mastaawoqa waa'ee dibaabee miidiyaa beeksisa gabaabaa nu goota afaan sadan. Nan godha. Jalqaba kanani waa'ee dibaabee miidiyaa yeroo gabaabduu keessatti gara kanatti dhufte yeroo marratti warreen waggaa dheeraa hojjetan cina hiriirtee as gahuu isheetiif jalqaba kabajan qaba. Malee dibaabee jechuun yeroo marratti qoosaa taphachaa nama bohaarsaa, nama bashannansiisaa, nama kofalchiisaa kolfa keessa ergaa guddaa namatti dabarsiti. Namaaf dabarsiti. Barumsa guddaa namaaf dabarsiti. Kolfaa achi keessaa barumsa guddaa argattu. Kolfaa gargaaruu barattu. Kolfaa deeggaruu barattu. Kolfaa cimuu barattu. Kolfaa hojii barattu. Kanaafuu dibaabee gurratti qabdee dhaggeeffatan barachaa kolfite jechuudha. Warreen dibaabee dhaggeeffate hin gaabbu. Hin kolfaan bashannana asiin barumsa barata. Asiin nama deeggaruu barata. Asiin nama qabee ol kaasee gara hojiitti kaasuu barata. Kanaafuu warreen gurratti qabdan dibaabeetti hin gaabbitanii jedha gama kooti. Afaan Amaariffaatiin illee. እሺ ዲባቤ ሚዲያን የተከታተላችሁ አድማጮች ጠቅላላ በምንም አይነት ዲባቤን ያዳመጠ ዲባቤ እያሳቀኝ በሳቅ መሃል ትምህርት አስተላላፊ የሆነችና የተለያዩ ድራማና ኮሜዲዎችን አስቂኝ የሆኑ ድራማና ኮሜዲዎችን ወደ ህዝብ ጆሮ ሹክ እያለች ቀጥታ ታስተምራለች። ይሄን ሰብስክራይብ ካረጋችሁ ሁላችሁ ከዲባቤ ሚዲያ ትልቅና ትልቅ ትምህርት ታገኛላችሁ ብዬ ገምታለሁ። አመሰግናለሁ። ከነፈ ለጅራ ከነፈ ዲባቤ ሚዲያን ከልቸና መሰረት ጉድታ ይወጅቱ እንደሱ ከነፈ ካናን ጀርቹ ገርጋር ሰረት ይወጅቱ ቀዶ ጀቻ ዲስቲ ገሩ ሀርስ ጉድስተ ገኖ ይወጅቱ ቀዱ ደልሮሞ ይሮም ማለት ይሎላን ጎጊንሳን እዲን ኑቲን አርጊኒት ወሬን አርገን ኦዱ አደዳራ ለገኝቲ ደልሮሞ ቤላው ደንዳ
buqqa'ee mana isaarraa ba'ee bakka jiraachuu danda'a. Uummanni Oromoo martuu karaa dibaabeetiin deeggaramtanii warreen kaleessa lolaan mana isaaniirraa buqqa'an warreen kaleessa goginsaan mana isaaniirraa kan kaleessa kan aannan hameeyyikkatti raasee dhugaa ture har'atti beela'ee iddoo tokkotti kufee jira. Karaa miidiyaa dibaabeetiin warreen kanaaf haa qaqqabnu gargaarsallee guddifnee hojjennu miidiyaa kanarratti wal deeggarree yoo jenne uummata kanaaf qaqqabuu dandeenya. Isa kanarratti dibaabeen naaf ajaa'ibtu jedha. Afaan Tigriffaatiin hojjettu yoo jiraate. Afaan Tigriffaatiin wanta jiru dibaabee zaaddaa maskum ሰባት ኩላትኩም ንስራሕ እንድሕር ጠነክርኩም ፀገም ዘይብሉ ትምህርቲ ፀገም ዘይብሉ ትምህርቲ ዝነሕላልፈልኩም ዋው ባይና ወጥተላ በጣም ፐርፌክት አይደለም እና ንግግር ላይ ነው እንትን የሚለውና ቋንቋ አይማርለም ማወቅ የራሱ በቂ ነው። አንኩን ባይና ወጥተላ ፍቄ ኮ ባይ ገለቶ መስኝ ጀዳ ጉጃራ ከነ ኮፒ ኖሊፍ ኮፒ ጀድረት አርገምቴ ያዳ ሀማ ከነ በለቱና ከኑ ኬቲፍ ጉዳንስ ገለቴ ፈጣ በሪ ፒክቸር ዲባቤ ሚዲያ በቀቡ ባየንስ ገለቴ ፈጣ አርገምቴ ያደመነ ገውና ቆዱ ኬቲፍ ዋንታ አፉን ቀቡ ዱበተቹን ቀባ ዋንታ ጀቱ ይወጅራቴ ሰገንታ ገኝ ገረጡ ሙራት ፍኒ ዋንጅሩፍ እርጋ ገባባ ይወቀባቴ ፍረንዲስ ገለቾኒ ወንቲ አፉን ቀምኔ ከነንጀል ወንቲ አፉን ቀምኔ ሼር ወሊ ጎዳ ገዳ ኢላ ሼር ዮ ፊኬሰኒ ታሲሱ ድብደን ወረ ታሲሱ ቢረጌሲቱ ገቲቴና ሼር ወሊ ጎቹና ጅራቱ ሀበሩ ደልዴ ኦሮሞ ማርቲቀኛ ኤርገ የሮን አመ ቴክኖሎጂ ዳን አስገኘ ሼር ወሊ ጎቹሞ immediately hatta kaqabeena hatta tokko share godha guddinnis kana keessa dhufuu danda'a dibaabees kana keessa ol fuchuu dandeenya waliinis warreen miidiyaa dibaabee kana keessa hojjetanullee ol kaasuu dandeenya miidiyaattis ol kaasuu dandeenya walillee warra diida jirrullee yoo share kanaaf share yaa godhani share walii gochuun ajabaatu alee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya bari picture gamoodinaa ol furiitti kan argamu kotta suuraa ka wanta barbaadan sagantaalee barbaadan irratti sin tajaajila sin jedha dibaabee miidiyaan akkuma kana mana taphaa mana koomedii kan ta'e gara sanallee dhuftanii yaadaaf sagantaa keessan beeksifachuu dandeessu isiniin jenna guyyaa irraa kana akkuma beekamu nama jabaa fi nama ogummaa ajaa'ibaaf taalentii ajaa'ibaa qabu fiqee qabadhee isinii dhiyaadheera qophii nu waliif jedhu irratti sagantaa addaa sagantaa amma kana namatti tolu qabadhee kan isiniif dhiyaadhe an Biiniyaam Imaanaati marsaa lammaffaan amma wal argamutti turtii gaarii